Gamtaan mormitootaa fi ABO mariin biyyaalessaa adeemsa fakkeessuuti jechuun qeeqan. Mootummaa irratti walooma qindaawaa uumuuf afeerraas dhiyeessan. Dhiheenyatti paartiileen mormitootaa fi gareen hidhattootaa ce'umsa siyaasaa uumuudhaaf tumsuu isaanii akka cimsan yaamicha dhiyeessanii jiru. Ibsa torban kana baasaniin gamtaan paartiilee mormitootaa Ethiopian Cooperative for Victory and Tradition jedhamu marii biyyaalessaa kanaa marii fakkeessiiti jechuun kan dhiyeesse yoo ta'u, rakkoo siyaasaa fi qaawwa nageenya Itoophiyaa isa gadi fagoo ta'e furuu kan hin dandeenye ta'uu ibse. Faallaa kanaatiin ammoo guyyaa boruu irraa eegalee gabaasa gareewwan miseensotaa 10 qaban gabbisan irratti mariin ni gaggeeffama jedha koomishiniin marii biyyaalessaa. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaa ibsa miidiyaaleef kennaniin marichi ajendaalee irratti gadi fageenyaan mari'achuu fi ibsa hayyootaan deeggaruun milkaa'inaan gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Hojiin hirmaattonni akka walitti dhiyaatanii fi ajendaalee irratti gadi fageenyaan akka mari'ataniif hojjetame bu'a qabeessa ta'uu haasaniiti jiran. Ogeeyyiin ijaarsa biyyaa seenaa dhimmoota federaalizimii fi eenyummaa irratti beekumsaa fi muuxannoo gahaa qaban ibsa mari'attootaaf galtee addaa ta'uu taasisuu eeruun gaafilee hirmaattoota irraa ka'aniif deebii kennuus ibsanii jiru. Guyyaa boruu irraa eegalee gabaasaawwan gareewwan miseensota 10 qaban gabbisan irratti mariin kan eegalu ta'us eeraniiti jiru. Yaa'ii marichaan hirmaattoota 4,000 keessummeessuun qophiilee hedduu kan gaafatu ta'us deeggarsa qindaa'aa dhaabbileen fayyaa nageenyaa fi tasgabbii akkasumas geejjibaa taasisaa jiran dinqisiifataniiti jiru.